arra mata dureen kiyyaa akkuma arkitan haala yeroo irra yaada hojjaa dursa wallee keekiyyaa badhaan irrattis yaadaan kennadhaa injifannoo wabuun idduu tana fidde irrattis yaadaan kennadhaa isin firii taayyee dandaya nama sagalee isinii ta'e yeroo hunda kan inni irraanfanne sigale qabsaa'ota isiniif jecha hidhaa jiru qabsaa'ota Oromoo bira kuttanii kasabaa sablammillee amma sammuu teenya guddisuu qabna sigale guddisuu qabna kasabaa sablammillee sagalee ta'uu nama haqaa ala hidhame kasabaa sablammillee sagalee ta'uun dirqamaa jechuu sigale taayyee firii jechuu qabdanii jechuu beettii faan arketa taayyee arrabsitu yaa Allah ayyaro waygizee beettii tana gaafa LTV irraa ari'amte taayyeetu khiraa manaa barbaaduuf ture taayyeen kun garuu maali ajaa'ib marabbiiti bar wanni inni galata godheef hijaan deebitiif sigale qaalicha sheeyxaanticha kana halkanii guyyaa itti taa'ee namni faarsee akka nutilleen faarsinu nu amansiisee gartee qaalicha kana jala yaa'uu turre taayyee kana boodarra ilmaan isaa hunda bar namichi kun namni taayyeen tahiin isiniin tahuu faarsee bula haaree kanatti waan himaa bara mufattoota jaawarin mufate kan immoo maqaa mufattoota hanneef kan mufattoota kanatti waan hima namni taayyeen tahiin isiniin tahuu taayyee warra wajji hidhame dhabee qabsaa'ota guutuu dhabee even badhaadhina keeysallee namaa wajji wal dhabee abadan jee akkasitti isa jalatti hidhatee isa faarsee isa gartee dhaadheessee badhaadhina kana dhaadheessee nama hunda fudhachiisee gartee akkasitti guutuu namaa kana wajji wal dhabe galanni isaa ilmaan isaa ala bineensa jala facaasuu ta'ee jechuudha sigale namicha kana bu'aa takka isiniin qabu namichi nama galata beekuu miti wasaqa ilmoo barandaatii sigale namni bar yoo namummaan onnee keessa jiraatte xiqqollee taatu bar ni qaanfata bar namni haadhaan dhaadatu haadhaa fi ilmoo akkamitti ala facaasa sigale nama gatii qabuu miti dhiira jechuun gartee nama jecha fiitii du nama gatii qabuu miti ogginan isiniin juu gartee awwaaniin beekurraa inni isiniin jaa isinis warri faarsee bulaan haarayni kun suuta feeggadhaame akka ummata keessanitti isa addeebuu dandeessanitti hambifachaa yaa sigale firii taayyee jaa sigale yooniif taayyee sagalee taate yoo maatii taayyee bira dhaabbatte yoo taayyeef dhaabbatte qabsaa'ota biroo asbaaf taa'e yoo arra gartee kana fuuteetuma hidhaa keeyseetuma usteetuma khatti aanu takka hiisisuuf takka ajjeesisuuf harka dhoyite gartee namni siiduulleen hin jiru namni wannajuulleen hin jiru ka gartee ifnuu kenne kana taayyeen kun osoo faarsee bulaa tahe jaawar kun osoo faarsee bulaa tahe sigale aangoo namichi mataa baaldii kanaa dalagaa dhabee gale hunfaan harkatan sigale gannaqaan gartee Awurooppaadha jiruun itti jallattee galefaan sigale aangoo jarri qushaashni kun harkate jarri yuunivarsiitii jarri bebbeekamaan kun ni dhabaajii yaati sigale abadan saba keenya nyaannu saba qabsoofneef nyaannu jedhaniiti gartee isiniif sagalee ta'uudhaaf gartee waan bineensa kana dura dhaabbatanii jechuudha soo arra firiin isaa mul'attee jechuudha soo saniifuu isin wanni irraanfannee firii taayyee jedha sigale firii taayyee dandeeyaa firii qabsaa'ota gartee sabaa firii qabsaa'ota siyaasaa jedha sigale soo saniifuu amma gara sagantaa kiyyaatiin deema irra deebuudhaan assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu khasalaamtaa kanan jennee siyyooyyaa ilmaan Oromoo harka fuune isin hundinuu akkuma beekamu gaa idduu tana wallee keekiyyaa badhaanee tanaatu ajandaa ta'e faarsee bulaan iyyisiisaa jira jechuudha faarsee bulaa akkumaan amma dura isiniin jee hoggii sheeyxaanni qufee faarsee bulaa albahan isiniin jee sigale وهما إني يادو
wahuma isa gammachiisu godhu jiranii jechuudha. Maaliif walleen tun ajandaa guddaa taatee sadarkaa kanatti akkatti isaan shoorarkeessitee sigale manni lafee waraabe manni lafee jinniitiin diigame oggi waraabessi yuuse diigamaa jedhan sigale manni lafee jinniitiin jaarame yeroo waraabessi yuuse ni diigamaa jedhan sigale akkuma beekamu keekiyyaan kun waan nuti dur hin arkin gaafa nuti abbichuu jennee qaallachaa tortoraa kana jala orihuu turrisan gartee biqiltuu kan dursu nageenya jee nutti himee jechuudha. Gaafa isa anafaatti himee beeka dhugaa. Artii jechuun daawwitiidha. Nama fageessee waa arkuu hoggii jaan waan nuti arra dhufnee iyyaa jirru tana gartee amata meeqa dura arkeeti biqiltuu kan dursu nageenya. Gartee ittoo foon hacaaluu maarree itti makattee gaa inni walaloo akka gaarii wali dhaabee je'eeti sii galee waan arra garree tana inni dura arkee himuu ture jechuudha. Sii galee artii sabaa jechuun ka sabaati. Ati yoo ka paartii taate gartee hawwisoo dhaabaa jedhamta malee amma fakkeenyaaf hawwisoo adda bilisummaa Oromoo tan jedhin garre sun amma hawwisoo adda bilisummaa Oromooti malee hawwisoo dhaabaa sabaa ta'uu hin dandeessu jechuudha. Amma fakkeenyaaf gaayoo hawwisoo Oromoo taate kaafaa'os faarsuu qabda, even bilziqinnaa faarsuu qabda, wahuma Oromooniif yaamaa hunda hanga sabaa sablammii ummata Itoophiyaa san hunda faarsuu qabda jechuudha yoo artii taate. Yoo immoo hawwisoo dhaabaa taate amma fakkeenyaaf ijoollee amma gartee woboo keessaa walliftu yeroo hunda woboo waan si lolchiisu waan onneesi kaasu si galee sansii wallisanii jechuudha. Si galee maaliif sun hawwisoo dhaabaa jedhama si galee artistii ozoon hawwisoo dhaabaa jedhama. So artistii jechuun amma keekiyyaan manni diigamaa jira je gudaadamaa jirta je buqqa'aa jirta je badaa jirta je si galee dhayi jalaahii je kun ummataaf sagalee ta'ee jechuudha. Mee manni diigamuun kijibaa? Horiidarii jaanii mana miskiinaa diiguun kijibaa? Angaafumaan faarsee bulaa qaba. Manni diigamuu santu kijibaa? Namni gudeedamuun kijibaa? Namni ajjeefamuun kijibaa? Artii ummataa jechuun kana. Kan yeroo ummanni boohu wajji boohu. Dhugatti Oromoon arra dukkana akka arra keessan seenne jechuudha. Yeroo beekaan bitamee, wallaalaan bitamee, qabaataan bitamee, paartii siyaasaatii wajjin namni bitamee dhumetti, miidiyaa bitamee dhumetti, abadan an saba kanan ganuu, saba kana gartee saba kanarraan bitamu, kaareen nan bittu, kondominiyeemiin nan bittu, piroomisni gartee piroopozaala ammarra guddaan diyaaspooraa ka'asii iyyuu kun waajjira pirezidaantii kana waajjirri tokko jira sii galee isaan ni beekan amma kun kudhan kafalta maallaqa Itoophiyaatti piroopozaala laayinarra si kaanii jechuudha. Ay piroopoozaalli keechi ga'ee bar waraqaan teechi ga'ee isee jabaadhu jedhaniin sii galee maraataan kiyya amata meeqa piroopozaala amata meeqa piroopozaala basan eeguu fi gartee abbichuudha karatee finfinnee maarree godhee ichitti ifaa ibsee bidirgishoo itti dawwaleetti piroopoozaalli kiyya sun eessa ga'e sii galee qoradhaa waajjira pirezidaantii naannoo Oromiyaa keessa jira amma wanni itti diyaasporaan alaaqamu jiru waraqaa sana oggii galfattu. Ani paartiin tun paartiitii sirrittiin keessa beekaa oggiin isiniin jiru iddoo haasa'uun gaarii mitii fi nusa malee humna siitiin beeka bakka waa jiran bakka namni kun iyyuu fi hin beekaa jechuudha. Sii galee piroopoozaalli kun eessa ga'e itti dawwalee buraayyuu moo sululta feeta jaan laga xaafoo laga daadhii lakki walisoo bana jaan oggiin laga xaafoo gaafate karaa walisoo addeebisa dubbii. Si galee bar oppiidiyoon akkatti geematti taphachuu jirtu diyaaspooraa kana osoo beeytan
waan jarri diaasporaa kun keessa jiru osoo beeytanii si gale amma suufoo uffatanii oggii isaan asirraa footoo kan gammachuu qaban si fakkaattee warri biyya galeewwan si gale gammachuu qaban si fakkaattee si qabu dafkee bulaa kana la hurkaa kee abba feete arrabsita abba feete deeggarta si gale yaa dafqaan bulaa kee si turra kabajaa qabaabar hurkaa kee nyaatta si gale video waraabee an abba tokkotti keessaaniin ergu akkattiin si faarse gartaa arrakkattiin dafqaan bultoota arrabse warra sabaa dubbatu arrabse gartaa janii keessaanitti ergan amma faarsee bulaa kana tokkoon bitatanii qaban faarsee bulaan abba qaba hundinuu amma fakkeenya namni hattuu lammuu hajuu namichi mataa baaldii sun faarsee bulaa qaallitti arbasaniiti qaallitti adaanisan qaallitti cubbamtu namittiin akkasin namittii sanii cubbamtuun jirtu isii keeysan beektu waan isin qabsaa'ota oromoo irratti dalayti waan isin caayaa tokkummaa jedhanii waan jaawarfaan dhaaban san lammaa fa'arratti waan isin lammaa jala galtee dalayti qaallitti arbasan si gale osoo beeytanii silaa ilkeen nyaatan si gale amma isaa bitatee jechuudha yeroo hundamee uggii faarsulaali adaanishfaan maarreef keeysa buusaa jechuudha yoo maqaa isaa keessa buusuu baate mindaan isaan jiru si gale gannaqaan olaanoo oromiyaa tana booyyeefa abbitate qabooyyeetii jechuudha amma faarsee buluma kana idduu tokkummaan hin jirtu jechuudha soo kana sirrittiin akka gaaritti adda isinii baasa isin maal faayit sheer gootaniiti sirri dhageeffattanii jechuudha waalaikum salaam warri badufta soo osoon faarsee bulaan hundi kanatti gartee dachii kaaree tana eeggachuu jiruuti si gale osoon faarsee bulaan hundi kana dachii tana eeggatee halkanii guyyaa maaluma dachii warra shawaa tana kuduraa rabbii keessatti awwaalanii cufti buraayyuu numa jaa maarre numa jaa si gale aboo imaana rabbi naa kenne kana faa rabbii isinii haa kennu mee du'aayin isinii godhu waa takka yoo finfinnee walakkaadhaa bakka gartee 4 kiiloo jalaa dachiisii kennin irrumaa duuta mee rabbii kana sodaadhu dhiiga namaa kan shayxaantichi gannaqee dhugu jiru kana wajjin dhugiin rabbi sodaadhu si gale mucaan kun gartee dhiiga kana wajjin dhugu an artii sabaati malee hawwisoo dhaabaatii miti je'eeti gartee dhayi jalaa jeeni jechuudha dhayi jalaa jeeni yes dhayi jalaa yaa hin dandayamtu nutuu laalleeti dandayamuu diddee wallahi billahi abiyyi deeggartee milkiin ati fiddu hin jirtu ani jala mureetiin si abiyyi siyaasaan isaa kuftee jirti mootummaan tokko siyaasaan isaa kufnaan hin dandayamu siyaasaan abiyyi guyyaa jaawarna marsan je'ee harargee dhaqee harargeen qube ija keeyse dhumatti mee wayyaa'uun beeynu jenneetu marmeela udaanii keessa arra siin hin jenne marmeela udaanii kana mee wayyaa'uun beeynu mee toluun beeynu tarabbi tawaaqaan beeynu haadha waaqoonaan jettee jaaniimi qaallittiin si gale mee tarabbiin beeynu jenneetuma reefa nama fi sagal gara gaggalchan jennee gara gaggalchuu jirra malee siyaasaan isaa guyyaan isiin duute gaafa jaawarna marsan jee he is dead nuti keessa jirra bakka shuumoon siyaasaa irraa bilchaattu san keessa jirra paartii keessatti namni funyaan isa qabatee eega jaawarna marsan jee irraa qabe dirqii waliin qabnee oofu jirra malee isgan abiyyi du'eeti kafannee dhiinee janaazaa salaannee sigale qabrii awwaala qonnee qabrii akkamitti awwaalarra wal fixu jira jechuudha sigale eega du'e turee jira guyyaa jaawarna marsan jeesan oromoo keessaa bu'e mootummaan tokko afrikatti yoo beeziin qabaan yoo beeziin isaa gartee hin jiraanne mootummaan jedhamu amma wayyaaneen beezii isii jabeeffattee Tigraay keessa nagaya buuftee beezii isii jabeeffatteeti sigale beezii isii keessatti
beezii isii keessa 50 amansiifteeti 50 uleen jala if jala yaasuu turte jechuudha. Percentii 50%, 50%. 50% yoo si dhageeffatte taafte uleedhaan ooftaa jechuudha. Si galee.